እኔ ህፃን አይደለሁ እንዴ? ስለ ፖለቲካ ምንም ነገር አላውቅም። አንዴ ዳልች ነኝ እናቴ ለማስደሰት ነው እንጂ ቤተሰቦቼ እኔ እንደዚህ አላልኩም። ወላሂ አላልኩም። በፈጠረ ጌታ ነው የምለው። እኔ አዲስ ቃል አልፈነቅም። ከሸገር ስመጣ ለራሱ በቃ ታቴ አጃይባት waa waggaa lama dura taa'ameedha komantii xiqqashoota kaafechuudha taatee waggaa lama dura taa'ameetu arrantana innis lubbuu kiyyaara kamitti jiraadhaadhaaf hedduu takka sodaatee maatiin isaa guutuun sodaa keessa seenee akkanatti liif irratti bahee yeroo bahuudha jechuudha waan guddoo takka irraa baratan jedheeti yaadaan keessattuu ijoolleen deena yeroo har'antanaa taatee akkanaati kan hedduminaan deemu sooshaal miidiyaa kanarratti mee maaltu taame viidiyoo kana akka xiqqoo takka waliin dhageeffannaa nama hedduudha waa barsiisuu danda'a jedheeti yaada. Ana dulu mobile berai bagar debi angara channel lagi jaruf tan sini jera taateen kuni yeroo ati akkanatti ilaaltu jechuun waanuma salphaa ta'uu waanuma salphaa wahii sitti fakkaatu danda'a garuu isaaf ammoo dubbii jiraachuu fi jiraachuu dhabaa bakka akkamitti manaa gadi baha akkamitti gartee akka duraanii gammadee magaalaa keessa deema haga jechuu irra gahee jechuudha san qofaa miti haati isaa maatiin isaa sodaa guddaa keessa seenan jechuudha waan ajaa'ibaati kan mucaan kuni Takur jedhama maqaan isaa jechuudha Takur jedhama jechuun umriin illee akkuma agartan kana xiqqaadha kan amuraachuu kenna kaanii beektan kan Oromoodha jechuudha duuba Takurii arrantana hordoftoota miiliyoona takka tuqaa lamaa ol qabaa jechuudha raachuunis akkasuma hordoftoonni isaanii arrantana akka sadarkaa Itoophiyaatti baay'ee guddaa jechuudha karaa TikTokiin jechuu kiyya hagamu yoo gartee follow fakkeenyaaf karaa TikTokii irra keessa ta'eyyuu miiliyoona jechuun waan salphaa miti jechuudha nama miiliyoona hordofu kana keessatti nama gosa meeqatu as keessa jira waa meeqatu as keessatti argamaa jechuudha isaan lachuu jechuudha waan isin ajaa'ibsiisu komantii takkatti waggaa lama dura katabamte komantii xiqqashoo isin agarsiisa komantii waggaa lama dura katabamtee fi sadarkaa kanatti hinqirfateetiin bohaatiin jira jechuudha akkamiin taame dhageeffadhame ምናምን ሺህ ፎሎ ባደረኩኝ እንደተዘጋቢ ላይ በዛ ስለ ቲክቶክ ስለማለት የዛኔ ስለ ቲክቶክ ስለማለት ማለት 20 ሺህ ፎሎወር ነበረኝ እነሱ ወሰዱትና እነሱ ነበር ቢፖስት ይላል ቲክቶክ ብዙ ማለት ነበር እነሱ ናቸው የጻፉብኝ እኔ አልጻፍኩም ጋይስ በቃ የተፈጠረው አካውንቱን ሳጀላጭ ፈነ ለሰዎች ሰጥቶ ነበር ሰዎች ናቸው እንደዛ ነው ኮሜንት ናቸው ጻፉ ማለት ይሰሙት ናውላችሁ አሁን ስትሰድቡት ምናምን ራሱ ደውሎ ራቹ እኔ አይደለም እኔ እንደዚህ ብዬ ኮሜንት አልጻፍኩም እኔ ገብቼ ይቅርታ እኔ እንዳለ ከአምቦ ሁላ ጓደኞቼ እንዳለ ከአምቦ ደውለው እንደማታረግ እናውቃለን ይገባናል አምቦ ሁሉ ነግረውኛል እኔ ወላ አላልኩም እንደዚህ አንዲት ነገር አልጻፍኩም እሺ ታስሪያት ተስበናት እንደሰራ በእናትህ እኔ ዛሬ ነው እንዴ ስለ ፖለቲካ ምንም ነገር አላውቅም አንዴ ዳልች ነኝ እናቴ ለማስደሰት ነው እንጂ ቤተሰቦቼ እኔ እንደዚህ ፖለቲካ አላውቅም ልጆቹም እኮ አሁን ይሄን ስላለ ቤተሰቦቼ ተጨንቋል እላችሁ አሁን ይገባቸዋል ሁሉ እኔ አላልኩም ወላሂ አላልኩም በፈጠረ ጌታ ነው የምለው እኔ አዲስ ቃል አልፈነቅም ከሸገር ስመጣ ለራሱ ኦሮሞ ናቸው እየተቀበሉ ሁሉ ነገር አይዞህ እንዳለ ነው የሚሉት ከቦሌ ጀምሮ እነሱ እኔ አንድ ነገር አላልኩም ወላሂ ናቸው የፈጠረ ጌታ ይግደልኝ አሁን አዲስ ነገር አልተናገርኩም ከፍሩ በቃ አንተ በቃ አታልቅስ ችግር የለም እኔ ከቀደም ሲለ ከሁለት ዓመት በፊት ማለት ከራሱ ይለኝ ከሁለት ዓመት በፊት ኮሜንት ሁለት ዓመት እቹን ሙጫን ጥቀሽው ኢጆሉም ማስቀባታ ኢጆሉም ማራፍ ሶዳን አከጋረስ ተደጋሙ ደንዳ ማቲን ሳት ለዋን ሶዳተ ጅሩ ፈጨ ሙጫን ኩን የሮ ገደዳት ቪዲዮ ላይ ጋርተ ገገባባ ፈኒ አገርቴ አድቨርታይዚ ቤሲስ አዳዳለ ሆጀተቹላ አካ ሰደርካ ኢትዮጵያ ቲ ቪዲዮን ሳ ሄዱላ ለማ ሙጫ ካናቹን ነሞታ ጋርተ ኢትዮጵያ ነሞታ ኢትዮጵያ ጀራም ሰን እቹን ካናላ ጅሩ ከሚየ ከስ ጅሩ ላይ አታው ነሞታ ኢትዮጵያ ጀራም ሰን ከሳ yoon indongoro baade tokko faaychuun danda'ama fakkeenya viidiyoon arga gadhiise guyyaa takka keessatti nama miiliyoona lama miiliyoona sadii ilaalama jechuudha torban takka keessatti hedduu ilaalama viidiyoon isaa jechuudha akkasumas immoo hordoftoota akkuma reefsan jedhe miiliyoona takka tuqaa lama moo sadii akkas qabaa jechuudha duuba raachuun waggaa lama dura jechuudha bara 2022 keessa haawiltii Haacaaluu siidaa Haacaaluu hundeessaa jala dhaqee yeroo gartee Haacaaluu sirba isaatiin yeroo akkas gartee yaadannoodhaaf as jira dhaabbate sirba Haacaaluutti banatee jiruudha jechuudha TikTok isaarratti ani jira viidiyoon sun jechuudha arantaraalee viidiyoon sun isa kanaa jechuudha duuba Takur yeroo sanitti 20 qabaa jedhe fakkeenyaaf yeroo sanitti maal jedhee barreesse
አንድ ቀን እናወርዳለን ከጀሩዳ ጉያ ተከችራ ሲደርቢና ጉያ ተከችራ ሲቡፍናዳ eenun siidaa caaluu hundeessaa jechuudha. Yeroo sanitti raachuun isa karraa kana hin beekamne, yeroo sanitti takkuun isa karraa kanatti hin beekamne, keessattuu takkuun tun yeroo sanitti akka karraa kanatti hin beekamne nama harka qalleessarraa dhalatillee yeroo akkaataa sochii isaa mana isaanii keessa hundanii agarsiisa mucaan kun yeroo viidiyoo waraabullee jechuudha. Akkasii amma garuu jechuun karaa TikTok kanaa waan guddoota akka argatee jiru gaafa duraa takka inumayyuu waan ummati ittiin jiraachisuuf jedhee mallaqa olii guuranii fi akkas baajaaj fa'aa binnaaf jedhanii haala akkasiitu ture ijoolleen gartee habashootaa ijoolleen naannoo Finfinnee kana keessa jiran jechuudha. Har'aan tan ammoo haga beeksisa adda addaa hojjetaa hedduu takka jijjiiramee jira qaamaanis fuulaanis jechuun mallaqa argatee jira jechuudha karaa TikTok. Namoota TikTok irratti dhiyaatanii akka gaariitti itti fayyadamanii akka gaariitti hordoftoota horatanii jaalataman keessaa isa hangafa jechuun mucaan kun. Duuba komantii inni gaafa sangartee achirraas jechuun guyyaa tokko achirraas buufna achirraas darbinaa andi qannaa wardaalleen komantii jettu tana barreesse san yeroo har'a beekamee nama hunda biratti beekame yeroo Haacaaluunis nama hunda biratti beekame jechuun akka Itoophiyaatti Oromoo qofa biraa miti nama hunda biratti akkasuma Takuris yeroo nama hunda biratti beekame Oromoo qofa saba hunda biratti beekametti komantii isaa san baasanii screenshot godhanii akkasitti social media irratti baasan jechuudha. Deebisaalee irratti kennaatiin turan jechuudha. Komantii kana namayyuu akkuma argeeni ati akkas jettee Haacaaluudhaan akkana jettee akkana goote namni hedduun komantii kun kaayoomeetti akkasitti kanaan beeku takkuur ta'uu qofa akkasii jechuun yeroo sanitti jechuudha. Komantiin isaa social media irraa akkuma gartee faca'eeni dhaaduun adda addaa natti bilbilamee natti dhaadachuun sii dhufnaa amburraa bakka hundarraa Finfinnee keessa bakka adda addaarraa sodaadheetiin jiran lubbuu kiyyaa fi awwaan sangoon kuma hin jenne ani waan sangoon kuma hin dubbanne haati tiyyalee sodaa keessa seentee jirti maatiin kiyya guutuun sodaa keessa seenee jira ani numayyuu maatii Oromooti jechisaa magartee bu'aa jiru kana keessatti tarii namoonni afaan hin beekne jechuun maatiin kiyyaa akka malee sodaa keessa jiran ani ammoo ijoollee Oromooti numayyuu gartee shaggar keessatti iyyuu kan jajjabaadhu jedheetiin gartee hatta yeroo rakkoolee na jajjabeessaatiin ture ani ammoo waa'ee polotikaa kana tokkollee waan irraa beeku hin jiru waan TikTok irratti hojjedhu iyyuu waan harmee tiyya gammachiisu waan akkasiisan qofaadha kaniin kana godhu ummanti yalee sodaa guddaa keessa seenteeti jirti maqaa rabbiitiin kakadhaa maqaa rabbiitiin isinii kakadhaa ani waan kana hin jenneedha waggaa lama dura TikTokii foloo 20 qabutu na jalaa hatame jechuun namatu na jalaa fudhatee nama santu akkasii reetiin katabee anaa miti kan katabee rabbiin arga ka jedhu akkasitti kakatee jechuudha kan inni dubbatu duuba jechuun waa'een ajandaa kanaa waan baay'atee fi duuba mucaan sodaatee raachuu bira seenee akkana jedhee jechuudha. Raachuunis inumayyuu isaa rifateetiin jechuun akkasitti booyuu osoo hin taane haaluma jiru ummatumaa ibsitumaan dhiifama jedhi malee hin boohini ammoo jedheetiin kun akkuma gartan kana afaan Oromootiin laga tokko irra dubbataatiin jira jechuudha. Mee xiqqoo takka itti hafuuf ራሱ ከሁለት ዓመት በፊት ማለት ኮሜንት የሁለት ዓመት ነው ግን ከሁለት ዓመት በፊት ስልክ ለራሱ ሰግስቶልኝ ነው ተናገርኩት ስለ ቲክቶክ ምን ማለት Like, to እርሳው እኔኮ ነግሬያቸዋለሁ በፊትም አንተ ከመግባት በፊት እየነገርኳቸው ራሱ መጥቶ ይንገራችሁ ቤጅ ማብን ተዘግቶብኝ በርሜ ምናምን ትዝ ይለኝ ቪዲዮ ስሰራ የሆነ ተናድጄ እንኳን እና በዛ ለምን እኔ አንድ ነገር ልንገራችሁ የሮንደ ሲርባ ጫሉንዴ በኔ ሲርባ ኡጋራቢ ጂባ ከሲንቀም እኔ ነምዴ ሲርባ ጫሉንዴ በኔ ኦፊሳ ሲርባ ወላ ሙጫን ዳይመን ለመዋለ ቤት ባድበት ቤት ኩማን መጥፋ መጋፈት ይላል አንድ አመት በሬሴ ነው ኮሜንት ሰነድ ኮሜንቱን እኔ አይደለም የጻፍኩት ደግሞ እንደዛም ከሆነ ደግሞ ካስከፋችሁ ይቅርታ ልበል ብሎ ነው ያው ይቀርታል አውላ ይቀርታችሁ ያሉ እንዳለ ሁሉም አሁን ከአምቦ እንዳለ ጓደኞቼ ላይ ደውለውልኝ ሁሉንም ይቅርታ ብያለሁ እኔ አላልኩም እኔ አቡይ ነው እናቴ ለራሱ ሊያሟታል እንግዲህ እንደማለት ሁሉም ያውቃሉ ጭራሽን አላልኩም ራሱ እናቴ ወለኝ ነው ይዛላል በቃ ታኩሪ እኔ ኮኔ አንገብቶ ነው አይ እኔ ሳይው ደነገኩ ታውቃለህ ወለኝ በጣም ደነገኩ እኮ ደግሞ ታኩር አንድ ነገር ልንገርክ ሰውም እኮ የተከፋው ሌላ ሰው ቢሆንም ብዙ ሰው ሊል ይችላል አንተን ደግሞ ስለሚወዱ ስለሚያከብሩ ምናምን እንዴት ታኩር እንደዚህ ይላል ከሚል ነው ገብቷል እኛ እየወደድነው ፎሎ እያደረግነው ለምን እንደዚህ ይለናል ምናምን ደግሞ ሰው ታውቃለህ አጫሉ ጉዳይ እኔ ራሳውን ብትለኝ ሳይድ እግዚአብሔር እንደነገር ለፍራይዴስ ነገርኳቸው ምን ሆኖ ነው አይደል ይሄን እኮ ስንት ነገር ላይቭ ላይ እየተሳሳተን ሰምተን እየተጫወትን ብዙ ነገር እንዴት ነው እንደዛ አረጋ
እኔ እንደው ምናልባት ራቺ ተዘካለ ወይ ሀካርጎት ነው ወይ ስልኩን ቀይሮበት ሌላ ሰው ይጻፈበት እንደዛ ሲለኝ አካውንት እኮ የራሱ ነው ምናምን haga gartee haatiiti yamma yeroo har'an tanaa rifannoota irraa kan ka'e haga sadarkaa dhukkubsachuutti jirti anilleen akka malee rifadheeti jira jechuun bakka hundatti gartee komantii kanatu naaf barraa yeroo sanitti akaawuntiin kiyya folookum 20 qabaa na jalaa hatameetiin anuu viidiyoo illee hojjedhee ture akaawuntiin kiyya na jalaa hatame jedhee kan biraa banadheetiin ture jechuun kan amma fayyadamaa jiru kana banadhee ture jechuu isaati. Duba raachuunis jechuudha namoota tarii waan kana keessatti gartee sitti mufatan akkuma gartee jechuun waan kana gartee akka isaan hubachiiftuuf namoonni tokko tokko gartee hubannoo haala akka gartee namatti mufatu yookiin namoonni sun dhugaan taame moo hin taamne haala jedhu akka hubachiiftuudhaaf malee akka boottuuf miti jedhetiin jechuun haala kana inumayyuu nu sirba haa caaluudhaaf dhaggeeffatee akkana jajjabeessaa ture jechuudha raachuunis duba maal isin jechuu barbaadeeti. Yeroo har'an tanaa ati fakkeenyaaf an feemasii miti an hin beekamne yookiin ammoo anumaa beekamuu barbaada waanuma fedhe jedhee haa beekamu abbaa fedhe arrabsee abbaa fedhe akkas godhee waan barbaade jedhee waan fedhe godheetiin haa beekamu har'an tana yeroo har'an tanaa namoota akkas jedhamtu jira karaa YouTube haa ta'u karaa Facebook haa ta'u karaa TikTok haa ta'u har'a akkas jettee ta'uu danda'a gaafa tokko gaafa ati itti sheenutu gaafa ati itti qaanfattu gaafa ati itti sodaattu gaafa ati akkanatti itti boottutu dhufaa jechuudha. Har'an tana mucaa kana namni san beeyin hin jiru akkuma jenne kan akka sadarkaa Itoophiyaatitti sadarkaa gartee miidiyaaleen adda addaa interview isa godhan irra jira. Raacheenis akkasumatti jechuudha sadarkaa kanarra gaafa san ammoo akkana miti waggaa lama dura raacheenis akkana miti akkasuma mucaan kun illee akkasii akkana miti jechuudha. Har'a sadarkaa biraa keessa jiran jechuudha. Komantii gaafasiitu barbaadame duuba mucaan kunarra sodaatee dhuguma maatiin isaallee gartee sodaa akkasii keessa gara kaaniin gartee ijoollummaa isaa qabaatu gara kaaniin immoo waan gartee sabaa wal qabatu waan lubbuu namaatiin wal qabatudha waan gartee sensitiif ta'edha keessattuu ni beektan waa'ee gartee Hacaaluu Miniliki akkasii fakkeenyaaf Oromoo Amaara waan jedhu waan akkana kun akkam takka akka sensitiif ta'e ni beektan namni gartee immoo Hacaaluu irratti qeeroon hagam takka akka jaalatu ni beektan kanarratti sodaa akkasiisan keessa seenee haga gartee akkamittiin jiraadhaa yoo ta'e akkanatti hin qirfateetiin bu'aa jira jechuudha haati isaa haga dhukkubsattu akka jechuudha ariifattee. Har'an tana feemasii miti an beekamaa miti jettee waan feete dubbatta keessattuu wanni viidiyoodhaan dubbattu wanni gartee ati katabbiidhaan lafa keessu boru ragaa sitti ta'a waggaa har'aa waggaa lama waggaa sadii afur waggaa afurii har'aa waggaa shanii har'aa dubartoota meeqatu karaa TikTok kanaa waa meeqa waan ilma namaa afaanii hin baane waa meeqa viidiyoon irra jiran jechuudha. Har'an tana akka ati keessattuu kabiraa waggaa dhufammoo kabiraa ta'uu dandeessa waggaa lama booda kabiraa ta'uu dandeessa waggaa sadii booda kabiraa ta'uu dandeessa karama barbaadeeniyyu haa ta'u jechuudha. Waan godhamu kamiyyuu yeroo kamiyyuu wanni akkaataa nuti har'a jiran wanti nuti dubbannu wanni gartee nuti katabnu wanni sochii keenya guutuun haala jiruu fi jireenya keenya keessatti boru taakkoon taane boru sheenaan taane boru bochifne tahuu hagam takka waa irraa barattan jedheeti yaada keessattuu ijoolleen teenya yeroo har'an tana ijoollee kawarraallee haa ta'u keenyallee haa ta'u wanni mucaa kanaa gad dhufuun ammoo tarii namoota hedduu karatti deebisa jedheeti yaada. Dhugaa dubbachuu fi namni har'aan tana ijoolleen teenya fakkeenyaa fi ofii isaaniitii godinaan akkam akka wal godhaatiin jiran amantiidhaan akkam akka gartee waliin wal godhaatiin jiran sadarkaa gartee namni du'e qabrii jiru gartee suuraa isaa guubuudhaatitti agamta sadarkaa kamiirra akka jiru ni agartan jechuudha. Wanti kun hundi beekee inni kaan gartee wallaalumarraa miira keessa seenee wallaala isaatiin hoogganame inni kaan ammoo folooma barbaada jechuudha. Gaafa sanitti mucaan kun tapha isaa qoosaa isaa malee yooma inni katabellee garuu inni anaa miti jedhee amma kakatee jira. Yooma isa taatellee yeroo sanitti bakka jechuun an araadaadha an ijoollee gartee magaalaati huma nama kofalchiisuun huma gartee yaa sammalee waan biraarraan kaan jechuudha. Har'an tana hoo akkaataan jireenya inni keessa jiru akkaataan gartee TikTok irratti dalagaa argatuudhaaf foloo kana gartee argatee uummata haganaa isa hordofuudhaatiin asumarraan dalagaa argatu maatii isaa kanaan jijjiiramuudhaatiin wal qabatee hoo nama ta'ee jiraatuun qabachuun nama sirnaa ta'ee jiraatuun qaba yeroo jedhutti sun lafaa itti ol baate jechuudha. Gaafa sanitti namuu isa quban qabu takkuriin maaliin eenyuun namuu isa quban qabu. Arran tana takkuroo jedhame namni hundinuu ni beeka. Arran tana raachee yoo jedhame namni hundinuu ni beeka. Komantii isaa arran tana eega beekame kana ol baasanii akkasii sadarkaa kanaan isa jechuudha. Waan gootu keessatti namni nan argu jettee waan gootu keessatti arran tanaan eenyuun na beeka biyyi keenya gartee yookiin akkasiiti an arran tana immoo bakka akkana kanaan jira jettee wanni ati gootu boru haalli kabiraa ta'ee jijjiiramee dhufuu danda'a. Haalli akkana kun si mudatu danda'a. Haalli kanarra hamaadhaa si mudatu danda'a. Wanni lubbuu keessi baasu sadarkaa lubbuu keessi baasuutitti fakkeenyaaf mucaan kun tarii har'an tanaa namni tokko namni gartee Hacaaluu qeerroon Oromoo hagam akka jaalatu ni beektan. Keessattuu waa'ee gartee fakkeenyaaf sabaa wal qabatu akkaataa gartee jechuun Amaara Oromoo waan jedhamu kanaan wal qabatu miilli Hacaaluu jedhamu kanaan wal qabate namni miira keessa seenu tokko mucaa kanarran tan osoo fakkeenyaaf miidhaa tokko irra gaggeessee meeshuuf walaalu waan lafa hin jirretti jechuudha. Arran tana feemas namni isan beekne hin jiru waan ta'eef namni suuraa mucaa kana arge isan beekne hin jiru namni suuraa raacheedha arge isan beekne hin jiru jechuudha. Miidiyaa irratti isaan hundinuu beekamanii jira waan ta'eef jechuudha. Aarsaa haganaa si kabalchiisuu danda'a jechuudha.
wanni arran tana tarra jettee ati gartee eenyutu waan godha eenyutu na quba qaba jettu kuni borammoo nama hedduutu si quba qabaatu danda'a. Barumsa guddaadha qaba jedheeti yaada jechuudha. Namni yeroo antana rabbilee sodaatu dhiisee namallee sodaatu dhiisee taateen kun borna miidhaallee sodaatu dhiisee follow qofarratti like qofarratti subscribe qofarratti yeroo deebi'e kanatti jechuudha. Waan akkana kanneen yeroo argitu tarii uf argita jedheeti yaada. Dhugaa dubbachuu fi viidiyoo hunda kennaaf iyyuu barumsa guddaa qabu jedheeti yaada. Ana Abdul Abdul Mobile biraa hanga qophii biraatti walitti deebinutti magaalaa tura.